Ashamar kafune kam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon ispoortii guyyaa kana simrangoo fi dhufneetti jira kanneen channel keenyaaf haaraatan immoo subscribe akkasumallee hiriyoota keessan bira akka goof like fi share yaadaaf keeka yoo qabaattan yaada keessan komentii irratti nu barreessuu dandeessu. Thomas Tuchel Manchester United leenjisuudhaaf fedhii hin qabu jedhame. Manchester United leenjisaa kilabicha Erik ten Hag gaggeessuudhaan leenjisaa haaraa bakka buusuu danda'a jedhamee eegama. Abbaa qabeenyaa Manchester United keessaa harka 27 kan bitatan tujaarri United Kingdom Sir Jim Ratcliffe Thomas Tuchel wajjin France Monaco wal arguudhaan akka mari'atan BBC Sport gabaasee jira. Leenjistoota iddoo ten Hag ni buudhaaf eegaman keessa tokko kan ta'an Thomas Tuchel ganna kana kilaba kamiyyuu leenjisuu caalaa boqonnaa akka isaan barbaachisu himamee jira. Akka BBC'n jedhetti yoo ta'e Mauricio Pochettino leenjisaa Brentford Thomas Frank, Roberto De Zerbi fi leenjisaan duraanii Chelsea Graham Potters leenjistoota Manchester United qacaruudhaaf barbaadu keessaa argamu. Leenjisaan garee kubbaa miilaa England Gareth Southgate karoora Manchester United keessa akka jiran ibsamee jira. Waggoota 8 darbaniif England leenjisaa kan jiru Gareth Southgate waliigalteen garicha wajjin hin qabu muddee dhufu xumurama. Manchester United gatii gurgurtaa Jadon Sancho irraa argachuu barbaadu ifomsee jira. Jadon Sancho leenjisaa isaa Erik ten Hag wajjin waliigaluu rakkachuudhaan amajji darbee ergisaadhaan kilaba isaa duraanii Borussia Dortmunditti deebi'uunsaa ni beekama. Taphataan sarara gidduu lammii England Sanchoon ergisaa isaa waan xumurameedhaaf Manchester United taphataa kana gabaadhaaf dhiyeessee jira. Akka BBC Sport gabaasetti yoo ta'e Manchester United gurgurtaa Jadon Sancho irraa paawundii miliyoona 40 fedhaa jedhame. Taphataan umurii 24 Sanchoon waliigalteen waggaa 2 Manchester United wajjin isaa hafuus qalbiin isaa Borussia Dortmund keessatti hafuu akka ta'e kana dura yaada miidiyaadhaaf kenneen ibsee ture. Borussia Dortmund waancaa Champions League Awurooppaatiin Real Madrid wajjin xumuraaf akka ga'uuf taphattoota ga'umsa olaanaa baatan keessaa Sanchoon isa tokko ture. Manchester United bara 2021tti paawundii miliyoona 73 Sancho Borussia Dortmund irraa bitachuunsaa ni yaadatama. Arsenal taphataa sarara gidduu Aston Villa fi lammii Brazil Douglas Luiz barbaadatiin akka jiru ni beekama. Kana mootii kan argachuudhaaf mootii Aston Villa yoo xiqqaate paawundii miliyoona 50 taphataa kanarraa ni barbaadaa jedhamee jira. Arsenal qofa osoo hin taane kilaboonni Italy kanneen akka Juventus fi AC Milan illee taphataa umurii 26 kana ni barbaada. Douglas Luiz waggoota 2 sadan dabarsine keessatti Villa Parkitti taphattoota murteessoo kilabichaa keessaa fi bara dorgommii kana akkasuma mootii bara darbe hirmaannaa Liiga Awurooppaa bara kana mootii hirmaannaa Champions League Awurooppaa argataniidhaa fi taphattoota gahee olaanaa baatan keessaatti Douglas Luiz tokkodha. Bara dorgommii dabarsine keessa walumaa galatti dorgommii hundaan goolii 10 galchuudhaan 10 immoo hiroo isaatiif mijeessee kenneeti jira. Kanaaf ga'umsa amma qabuun kilaboota jajjaboo Awurooppaatiin barbaadamaati jira. Arsenaliin dabalatee jechuudha. Kilabiin taphataan kuni Aston Villa kan gurguruudhaaf taphattoota dirqamu keessa tokko ta'uu malaadhaaf kan eegamu. Sababni isaa mootii dambii baasii maallaqaa Premier League Englandin kilaboonni akka Aston Villa, Chelsea faan taphattoota isaanii gurguruudhaaf dirqamu waan ta'eedhaaf galii fi akkasumallee bu'aa isaanii wal madaalchisuudhaaf hundaan immoo dabbiin isaanii gata waan ta'eedhaaf Aston Villa tarii dirqamee taphataa kana kan gurguru yoo ta'e yoo xiqqaate paawundii miliyoona 50 Douglas Luiz irraa ni barbaadaa jedhameeti jira. Waliigalteen waggoota 2tti dhiyaatudha taphataan kun kan inni Villa wajjin hin qabu. Kanaalatti mootii Chelseanis Conor Gallagher taphataa sarara gidduu kilabichaa gurgurachuudhaaf paawundii miliyoona 50 yoo xiqqaate sarraa ni barbaadaa jedhameeti jira. Kanaalatti odeeffannuma jijjiirraa kanneen birootiin mootii Arsenal taphataa sarara fuulduraa kan kilaba Italy Bologna Joshua Zirkzee barbaadatii jira. Taphataan kun AC Milan illee akkasumallee Juventus illee barbaadamaati jira. Haa ta'uti garuu Arsenal amma taphataa sarara fuulduraa muuxannoo guddaa qabu caalaa taphattoota dargaggeeyyii fuuldura irratti gara fuulduraatti guddachuu fi danda'an barbaadaa jedhamee jira. Taphataan umurii 23 kun immoo taphattoota Arsenal barbaadaatiin jiru keessatti Joshua Zirkzeen isa tokkodha. Taphataan kun kan duratti Bayern Munich keessa akka ture ni beekama. Haa ta'uti garuu amma gara Italy maluudhaan Bologna keessatti seenaa kilabichaa keessatti kilabichi hirmaannaa Champions League Awurooppaa yeroo jalqabaatiif yoo argatu gaheen taphataa kana olaanaadha jechuun danda'ama. Taphataa kanarraa mootii waliigaltee diigduun isaa yookaan immoo taphataan kana fudhachuudhaaf kilabiin barbaadu yoo xiqqaate paawundii miliyoona 34 yookaan immoo yuuroo miliyoona 40 kaffaluu sarraa eegama. Arsenal taphattoota akka Victor Osimheetiif yuuroo miliyoona 100 ol kaffaluu caalaa taphattoota dargaggeeyyii akkanaatiif maallaqaan kana baasee yookaan yuuroo miliyoona 40 baasee argachuudhaaf karoora qabaa jedhameeti jira. Arsenal amma irra caalaatti taphattoota iddoon itti barbaadu sarara fuulduraatti jechuun danda'ama.
bara dorgommii dabarsanii taphattoota akka Kai Havertz faadha iddoo sanatti fayyadamaa kan ture waan ta'eedhaaf Gabriel Jesus hanga eegame ta'uu hin dandeenye waan ta'eedhaaf amma taphataa haaraa sarara fuulduraa morkataa Premier League England ta'uudhaaf isa barbaachisaa jedhameeti kan eegamu. Kana alatti immoo Jaaho Palinihan taphataan sarara gidduu Fulham ishee garee biyyaalessa Portugal amma gara Munich ibaluunsaa akka hin hafne Sky Germany gabaastee jira. Taphataan kun bara darbee guyyaa xumuraatiin gara Munich imalee ofii isaatiif Munichitti qaqqabee tooti qorannoo fayyaa gaggeessee qorannoo fayyaa darbee ture. Haatoti garuu Fulham mootiin taphataa iddoo isaa buufatu wanta dhabeedhaa fi waliigalteen sun osoo hin milkaa'in adda jedheetii ture. Mootii jijjiirraa ganna kanaatiin Palinihan gara Allianz Arena deemuunsaa akka nafni himaatee jira. Fulham immoo taphataa kanarraa xiqqaate paawundii miiliyoona 38 akka inni barbaadu odeeffannoowwan baatiin jiran ni agarsiisu. Walumaa galatti odeeffannee fi akkasuma qophii ispoortii keenya wixata guyyaadhaaf qindeeffannee kan isinitti mi'aan girmaa bayyanaati isinis waan dhaggeeffattaniif galata guddaa